Kanaadaan haleellaa Tiraampiif deebii kennuu ifatti beeksifte. Tarkaanfii Tiraamp biyya isaanii irratti taarifa dhibbentaa 25 tuulaniif haaloo baatee jirti. Kanaanis taarifa dhibbentaa 25 deebistee Ameerikaa irratti fe'uu ishee bulchaan biyyattii Turuudoon beeksisaniiru. Tarkaanfii haaloo ba'uu Kanaadaa fudhatte kanaaf deebii kan kennan Tiraamp akkuma Kanaadaan goote kana Meeksikoo fi Chaayinaanis haaloo irratti ba'uuf kan yaadan taanaan tarkaanfii biraa hamaa ta'e fudhachuuf qophaa'aa jira jechuun akeekkachiisanii nutis odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Odeeffannoo biraan ammoo Raashaan halkan tokkotti diroonii 123 fi misaa'ila 40 ol Yuukireen irratti roobsuun dhagahame. Tarkaanfii Raashaan halkan edaa fudhatte kanaan miidhaa guddaan qaqqabuu qondaalonni Yuukireen himaniiru. Nutis odeeffannoo kana bal'inaan kan isiniin geenyu ta'a. Kanaadaa USA irratti taarifa haaloo ba'uu labsite. Tarkaanfiin kun jalqaba lola daldalaa biyyoota ollaa gidduutti taasifamu agarsiisa jedhameera. Muummichi ministeeraa Justin Trudeau taarifa fagoo parsantaa 25 kan kaa'an yoo ta'u, meeshaalee Ameerikaa biiraa fi wayinii irraa eegalee haga meeshaalee manaa fi meeshaalee ispoortii gatii doolaara Kanaadaa biiliyoona 155 ta'u irratti fe'aniiru. Tarkaanfiin kun pireezidaantiin Ameerikaa Tiraamp waa'ee godaansa seeraan alaa fi daldala qoricha sammuu namaa hadoochuu gara USA'tti galfamuu ilaalchisee yaaddoo qabaniin gibira parsantaa 25 Kanaadaa fi Meeksikoo irra kaa'uun Chaayinaa irra immoo parsantaa 20 dabalataa kaasan waliin wal simsiisuu isaaniiti. Tiruudoon lammiilee Kanaadaa dura dhaabbachuu irra duubatti hin deebinu jechuun namoota daangaa gama lamaan jiraniif bu'aa guddaa akka fidus akeekkachiisaniiru. Muummichi ministeeraa Kanaadaa itti dabaluudhaan meeshaalee Ameerikaa biiliyoona 30 ta'an irratti taarifa kibxata irraa eegalee hojii irra oolu kan kaa'an yoo ta'u, guyyoota 21 booda immoo biiliyoona 125 kan biraan dhaabbileen Kanaadaa yeroo itti sirreeffamaniif akka kaa'amu ibsaniiru. Deebiin Tiruudoon meeshaalee biiraa Ameerikaa, wayinii, borbaanii, dhangala'aa fuduraalee fi fuduraalee akkasumas urgooftuu, uffataa fi kophee akkasumas meeshaalee manaa, meeshaalee ispoortii fi meeshaalee manaa hunda irratti akka xiyyeeffatu ibsaniiru. Mukaa fi pilaastikas gibirri kan isaan mudatu yoo ta'u, tarkaanfiin taarifaa alattis albuudota murteessoo ta'anii fi bittaa waliin wal qabatan ta'uu ilaalamaa jiru jedhaniiru. Abdiin taarifaa olaanaan meeshaalee gara Ameerikaatti galfaman irratti kaa'amu hooggantoota addunyaa hedduu yaaddessee kan ture yoo ta'u, sababni isaa dhaabbilee diinagdee gurguddoo addunyaa keessatti meeshaalee gurguruun qaala'aa waan ta'uuf jedhameera. Daareektarriin Instituutii Kanaadaa giddugala Wiilsan Kiristoofer Saandis BBC'tti akka himanitti haleellaan taarifaa USA fi Kanaadaa gidduutti eegale wal balleessuu biyyoota lamaanii kan mirkaneesse ta'uu fi jireenya namootaa irratti dhiibbaa hamaa ta'e dafee kan geessisu ta'uu ibsaniiru. Kanaadaan, Meeksikoo fi USA'n diinagdee gadi fageenyaan walitti makame kan qaban yoo ta'u, meeshaaleen oomishaman guyyaa guyyaan daangaa qaxxaamuranii tilmaamni isaanii doolaara biiliyoona 2tti tilmaamama. Kanaadaan Ameerikaaf biyya alaa boba'aa dhiyeessitu guddittiidha jedhamti. Akka lakkoofsa daldala ofiisaa dhiyeenya kanaatti bara darbe gurraandhalaa haga adoolessaa qofatti boba'aan gara USA galfame keessaa parsantaan 61 Kanaadaa irraa dhufe jedhame. White House dilbata darbe hojiirra oolman taarifa kana Kanaadaa, Chaayinaa fi Meeksikoo lola qoricha summii gara Ameerikaatti dhufu dhaabuuf waadaa galaniif itti gaafatamummaa isaanii akka fudhataniif ta'e jedhani. Tiraamp akkuma Kanaadaan goote biyyoonni kunneen taarifa isaaniif haaloo ba'an taananii dirqama kana daran guddisuuf qophii ta'uu agarsiisaniiru. Taarifa kana beeksisuun dura Kanaadaan daangaa USA waliin qabdu irratti nageenya guddisuuf doolaara biiliyoona 1 ramaduun isheen yaadatama. Tiruudoon dilbata darbe erga Tiraamp aangoo qabatanii as wal arganii akka hin beeknes dubbataniiru. Oduu biraatti yoo ceenu Raashaan diroonii fi misaa'ilota Yuukireen irratti dhukaasuun namoota hedduu ajjeesuuf gamoolee mana jireenyaa akkasumas bu'uuraalee anniisaa guutuu biyyattii keessatti barbadeessuu qondaalonni Yuukireen himaniiru. Daa'imman 4 dabalatee yoo xiqqaate namoonni 16 madaa'aniiru jedhame. Naannoon Raashaa Beelgaarood kan Yuukireen waliin daangessu keessatti haleellaa diroonii Yuukireen dachaa ta'een erga raawwatameen booda lammiileen nagaa 2 du'uu bulchaan naannichaa ibsaniiru. Humni qilleensaa Yuukireen akka jedhetti humnoonni Raashaa diroonii 123 fi misaa'ila 40 ol furguqsuun
haleellaa kan raawwate yoo ta'u kutaaleen ittisa qilleensaa ishee diroonii 56 kuffisee 61 ammoo kallattii biraatti akka dabarse ibse. Humni qilleensaa kun misaayila meeqa akka addaan kute hin ibsine. Humni waraanaa Raashiyaa gama sa'aatii 24 darban keessatti diroonii Yuukireen 44 fi sirna furguufama rookeettii Hiirmaas kan Ameerikaan hojjetame kuffisuu ministeerri ittisaa Raashiyaa beeksiseera. Ministeerri Raashiyaa akka jedhetti humnoonni isaa haleellaa bu'uuraalee gaazii fi anniisaa biroo Yuukireen irratti xiyyeeffate irratti kan taasise yoo ta'u sa'aatii 24 darban keessatti diroonii Yuukireen 108 kuffisuu isaanii dhaabbileen oduu Raashiyaa gabaasaniiru. Yuukireen fi Raashiyaan haleellaa misaayilaa lubbuu namaa galaafate yoo xiqqaate namoota hedduu ajjeeseef komatamu. Yuukireen haleellaa doormii mana barumsaa kutaa naannoo Kursk Raashiyaa keessatti argamu irratti gaggeessiteen balaa guddaa qaqqabsiifte jedhame. Haleellaa kana hordofuun namoonni gara 84 ta'anii gargaarsa yaalaa argataniiru. Namoota madaan keessaa 4 haala hamaa keessa jiru jedhame. Dho'insi biraa giddugala qacarrii waraanaa Yuukireen lixa magaalaa Riivinii keessatti mudateen namni tokko du'uu fi 6 madeessuu poolisiin beeksiseera. Guddigalichi galmee waraanaa kan qabatuu fi kan eegu yoo ta'u biyyattiin Raashiyaa waliin yeroo loltutti dhiirota waraanaa keessatti wixineessuuf itti gaafatama qaba jedhame. Pireezidaantii Yuukireen Volodymyr Zelensky waraana deemaa jiru irratti biyyi isaanii marii Ameerikaa fi Raashiyaa gidduutti taasifamu keessaa baasuun baay'ee balaa akka ta'u akeekkachiisaniiru. Akkasumas karoora dhukaasa dhaabuu qopheessuuf Kiyeevii fi Waashingtan gidduutti mariin dabalataa akka taasifamu gaafataniiru. Kuni kanumaan osoo jiru dhaabbanni mootummoota gamtoomanii haleellaa misaayilaa Raashiyaan kibba Yuukireen magaalaa Oddeessaa irratti raawwatte kan yoo xiqqaate namoota 7 madeessee fi gamoo seena qabeessa irratti balaa geessise balaaleffataniiru. Gama biraan pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadimiir Puutiin taateewwan bilisummaa Awuziiz irratti Mooskoo affeeruu dhiisuu waan ajaa'ibaa fi qaanfachiisaa ta'uu dubbataniiru. Puutiin akkasumas dhimmicha haala dhokataa ta'een ilaalamuu akka danda'uu fi sababa fayyaa yookiin umuriitiin loltoota kana affeeruun yoo hin danda'amne firoota loltoota Sooviyeet kaambii kana bilisoomsan affeeramuu akka danda'an dubbataniiru. Puutiin akkasumas akkaataa siyaasa pireezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp jajaniiru. Pireezidaantiin dhiyeenya kana eebbifaman kun biyyoota Awurooppaa machaa'an kana gara sararaatti deebisuu danda'u jechuun ibsanii yeroo dhiyootti akka ta'uu fi gooftaa isaanii jala ta'anii funyaan isaanii akka gaariitti ni raasus jedhanii. Pireezidaantii Yuukireen ammoo sodaa Raashiyaaf qaban ibsaniiru. Waamicha haroomsaa dhiyeessaniin biyyoonni dhihaa haleellaa Raashiyaa irratti xiyyeeffate irraa Kiyev eeguuf deeggarsa dabalataa hatattamaan eeggachaa jirra jedhanii. Eegumsa fooyya'aa nu barbaachisa, sirna ittisa qilleensaa, meeshaa waraana fageenya dheeraa fi dhiibbaa qoqqobbii jedhanii. Kuni ta'uu baannaan mo'atamuun keenya mo'atamuu biyyoota dhiyaa hundaati jechuun jala sararuun ibsanii.